garaagarummaa feemasa rabbii ta'uu fi feemasa ilma namaa ta'uun as bira. Beekamtiin ilma namaa homaa miti, garuu beekamtii rabbii yoo qabaatte akkana rabbiin si jaalate jaalala ilma namaa sii kennee jaalala ofii sii kennee guyyaa ofii jaalatu irratti si fudhataa jechuudha. Namni kun hunda badee torbee caalee jira guyyaa 9 akkasitti deema. Garuu kan argame kaleessa subhaanallah meemaa argamuu dide dafee yeroo san soqaan barittuma jiranii gin rabbiin guyyaa jaalalaa guyyaa kabajaa guyyaa addaa guyyaa yoo mal arafaa tana rabbiin isa waffaqu yoo hedu ummata jalaa dhokse jechuudha. Gin kaleessa argame har'a awwaalame subhaanallah innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rabbi yoo nama jaalate akkanatti wallaahi qabatamaan nama agarsiisa jechuu jaalala siif kennu rabbi namallee fuudhattaa tolu jaanatu firdoosaa waffaqu maatii isaatiif sabrii haa kennu ana aali isaatiif sabrii haa kennu warroota hojii xaaraniif rabbiin jazaa isaanii haa kaffaluuf. Ammallee namni kun nama beeka nama hayyuu akka ta'e fuula isaatti ifnana fuula isaatirraa waa dubbista jechuu waa bu'ii nama beektu isiif fakkaata nama dhiyoo keetti isiif fakkaata nama hayyuu yeroo hedduu namni beekan kun beeytanii kophaa isaa rakkoo isaa rakkata malee nama rakkisuun jaalatu rakkoo isaatiin istireesii yeroo dheeraadhaaf qabutu yoon akka inni du'a fura murteessu isa taasise namatti himu namni akkuma gaarii jira haa namni namu bakka yaada hin qabne isa inni garuu namatti himu yaada qaba akkasii rabbiin nama jaannataa isaa godhu jedha wallaahi inshaallah waan guyyaa kun qabdu hunda rabbiin isaaf haa kennu. العزيز الغفور. ربي سبحانه وتعالى قرآنك يستي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولينكي إنا وروني قرتي كرامي دياران هردو فاجرتن حواسني كينا وان أرقمي قرتي تربان كان كيسا كيسيني تجرتن akka hawaasni biyyaaf ala keessaas agartee hawaasa keenya kamisoota keessa jiru caqasaa jiru in yaadatama wanta agartee obboleessi keenya Ahmad Abdulqaadir dhabuudhaarraa ka'ee guyyaawwan dabete kana keessatti hawaasni bakka jirutti burjaajina guddaa keessa waan jiruuf yaada guddaa keessa waan jiruuf akkuma siin dura isinii dabarsaa turre waa'ee isaa jala deemnee qoratama jiruu fi waan jiru agartee hordofaa akka turretti har'a ammoo inshaallah guyyaa agartee eega waan jiru maraa mirkaneeffannee waan argame cufayyuu agartee qorannaa jiru maraa adeemsifamee jedhamee har'a maqaa agartee hawaasa muslima Minisootaatiin akka agartee maqaa masjiida keenyaatiin hawaasni kun argitee rakkoo galte tana hawaasa nu caqasaa ture saniif ibsuu barbaanna akkasuma hawaasa Minisootaa keessatti argamuufis as keessa jirtaniifis dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. نجاك أساس جنة دردرسيني إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى ربي سبحانه وتعالى كل شيء قد أروسات تأتي أك ربي إسكايتي ديمتي واني أمو قد جعل الله لكل شيء قدره ربي وان شفا بكتي قد بكي سبيل دبرون دنديتو بريس كي نمنا بهي لبامو نساءكم بيكامت إيغسي هردوفي قد أمين هذا قوية هذا كراك أما ورغتك أما سيراتين isa agartee obboleessi keenya reef isa argamuun waan mirkanaa'eef rabbiin guddaan bakka jirutti maatii fi hawaasa agartee waan kana hordofaa ture sabrii bareedduu rabbi isinii haa kennu jedha nullee rabbi haa sabbarsiisu maatii isaanii kullii ka'as jiraniif ka biyya jiranillee rabbi sabrii haa kennuu fi wanni rabbiin dabarse akka rabbiin dabarsetti deemti waan rabbiin guddaan dalage jaalachuun barbaachisaadha. wanni kun gochi kun agartee wanni argame kun hedduu waan nama rifachiisu waan qalbii namaa cabsu maatii agartee ijoollee xixiqqoo ijoollee afurii daddaa'iman dhiisee obboleessi keenya kun biraa agartee dabre kanaafuu rabbi rahmata isaa haa godhu jecha akkasuma agartee guyyaawwan agartee dhaamsii asitti aanu obboleeyyan kiyya waan jiru maraa isaan jalaan fixu gama gamanaan nama hedduutu na duubaan taa'a eegaa hagan hawaasa keenyaaf obsa rabbii kadhannee maatiif obsa kadhannee akkasuma walitti aansinee egasii takkaa lama tartiiba jiru sagantaa ammaan booda jiru maal fakkaata waan jedhutti inshaallah walduraa duubaan dabarsinaa jazaakumullahu khairan wa baarakallahu fiikum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير والفتنة ربي سبحانه وتعالى دران درسي وبلي سفنيا ربي رحمتها قلو ربها أرار موف مصيبان قدونا كاناتوني مصيبة ganda tokko qofaa miti maatii qofaati miti addunyaa guutuudha duraan dursee warreen waliin
barbaacha obboleessa keenya waliin dhamaatan qaama mootummaa Minisoota irraa eegalee haga gartee qabalee gaditti hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa. Obboleessa keenya qaama isaa argannee jirra. Bishaan irraa argame mootummaan hojii isaa waan barbaachisu qorannaa fi qormaata barbaachisu hunda akkamitti obboleessa keenya gara bishaan san dhaqee fi maaliif akka dhaqee fi akkamitti maaltu geessee namaatu darbee moo waan jedhu hundaahu suni waan warri mootummaa qorannaa fi hojii isaanii itti fufan ta'a sanni hordofna. haa ta'u garuu obboleessa keenya gaa rabbi rahmataa godhuuf gara akhiraa dabree jira akkuma Dr. Abdurrahim irraa dhageessanitti yoo rabbi fedhe gaa guyyaan booruu guyyaa awwaalchaati. Guyyaan Arafaa jechuu guyyaa booruu Arafaa sabti Saatardee sanbata jechuudha. Guyyaa sanbata guddaadha xiqqaadha sanbata xiqqaadha jechuudha. Sa'a 4 yeroo waaree booda 4 PM tti Barnesvilletti awwaalla. Iddoon taaziyaa itti gaggeessinu illee asuma masjiida ofii keessatti saniifuu sa'a 4 boru awwaalchi Barnesvilletti taha. Namni makiinaallee waliin akka yaabbattan kabajaan illee isin akeeru barbaanna. Maaliif namni walirra dabree bakka san paarkingillee waan nama rakkisuuf jecha maatii ilmaan isaa hawaasa biyya jiru abbaa isaatii fi haadha isaa obboleeyyan isaa maatii hunda rabbi isaa kabajsiisu. Obboleessa keenya walumaan dhabne keessan qofaa miti hagoosaa qofaa miti Ahmad agartee dhugumatti islaama maraa oromoo malaa masjiidan maraa ture nama masjiidan hundinuu itti gartee abbaa ture sabbara isin janna jabaadhaadha. Namni du'a rasuularraa alayhi salaatu wassalaam sabbare ta nama biraa hundallee sabbaruu danda'a. Namni obsuu dadhabdan du'a rasuula alayhi salaatu wassalaam yaadadha. Nama silaa jiraachuu malee hagaltee duutii isaanii malee garuu rabbi qofa habakatti hafu rabbiin waan murteesseef wal hayyul qayyuum yeroo akkanaa jecha keessanii saggadhaa waan garii waan namni hin beekne waan sehaa adda addaa darbatuu fi jechoota ulfaataa ilaa guyyaa qiyaamaatillee waan namni gartee itti sheenawu faamillee jechaan eeggadhaa nullee jechaan eeggadhaa isin jenna yeroo akkanaa kana keessatti positive jechoota babbareedaa maatii sassabbarsiisuun sabbarsiisaa nu bira dhaabbataa isin jenna. Saangaa sheekootii fi hawaasa nacinaa jirtu isin dabalatu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Akkuma sheekonni keenya dubbatan musiibaan galtee numa maratti galtee rabbiin ahli isaa warra isaa ilmaan isaa abboota abbeerota hunda isaa hawaasa keenya as jiru ka waliin jiran ka waliin jiruu dheertuu fi gabaabdullee waliin dhandhaman hunda rabbi obsaa fi sabrii jamiila haa kennuuf jenna. Wanni jedhamu kanuma numara rabbi nu haa sabbarsiisu isaaf immoo rabbi kursuma khairii qabu rabbi isaa kennu. Itti aansuudhaan akkuma ustaaz Naasir jedhan yeroon amma keessa jiru ayyaama khairii fi ayyaama barakaati. Guyyaan borii guyyaa Arafaati guyyaa ajiriin guddaan keessatti eeggatamu. Namni islaamaa kan naannoo kana jirtan kan Minisootaa keessa jirtan hundi keessaniyyuu awwaalcha kanarratti argamtanii haqa islaamummaa ka obboleessi keessan isinirraa qabu akka bayattan dhaamsa isinii dhaamna. Ajirii guddatu jira. Namni irra salaatee argitee hin geegessee awwaalee jedhee qiraaxayni argata. Ajirii gaara lamaa gurguddaa geettu rabbi isaa katabaa. Guyyaan ammoo guyyaa jabaadha. Sa'aallee sa'aatii asraa sa'aatii rabbiin keenya subhanahu wa ta'ala kuduraa isaatiin gadi dhufee ummata arafatti bahee irratti dhiyaatee araarama kennu ibiddarraa nama ataqu keessa waan taateef ajirii kana akka argattan baay'attanii gurmuu guddaadhaan dhiida jettanii akka nurraan hafne isin martinuu akka baatanii as jettanii deegessitan isin jenna. Soomanallee qabdanii waa hedduu wal keessa qabamee guyyaa kana keessatti warri isaallee kanaayyuu arganii sabbaranii kanaan akka nu bira dhaabattan warra nu dhaga'u warra kaluu kana jiru kana dhaabna. Kalammaffaa ammoo kan dhaamu akkuma ustaaz Naasir dalgaan tuquu yaade warra sooshaal miidiyaa irra jirtan haasawa keessan keessatti waa'ee obboleessa kennaa kana keessatti akka of tiifattan maatii isaa akka tiisitan ilmaan isaa akka tiisitan jechoota adda addaa jechoota faayidaa hin finne jechoota nama miidhuu irraa akka fagaattan dandeettan rabbi kadhachuu fi dadhabdan ammoo
afaan qabataniitiin obboleessa keessan geggeeffachuu akka dandeettan isin jenna. Kuni ammoo gabaa irratti bahee akka sagalee biraa tahee haasawa biraa haasawa warrillee itti miidhamu akka hin taane asumaan dhaamsa maqaa hawaasa keenya askiruutiin maatiitiin illee isin dabarsina. itti aansee obboleeyyan keenya warra hafaniif dabarsaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboyaa hin yaadachiisee jechuudhaani awwaalchi bakka masgiida kan dhufne namni yeroo awwaalchaa san qabruma dirree qabrii san irratti irra salaatama sana yaadachiisee. Kanaafuu qabruma barnisitiif qaxxitaa dhuftan jechuudha. Taaziyaas toofiq waliin jirra. Qabrii immoo masgiida akka qaxxitaa masgiida barnisitiif akkan dheene dhaammachaa jirra. Akkuma qaxxitaa qabrii dhuftan achitti janaazaan isatti irratti irra salaatama. 4 o'clock irratti jechuudha. Hagas madhaan machuudha fadhaa galatuma. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya kabajamoodhaan idil addunyaa gubbatti gadda buleessa keenya Ahmed Sheikh Abdul Qadir irratti nu waliin gaddaa turtan, nu gaafachaa turtan, maalumarra geettan, maaltu jira jiraa turtan. Guyyaa addaa gadda addaatti nutti dhagahamee guyyaa subhaanallah guyyaa sadiin booda qalamaan booda iida guddatu nutti dhufaa jira. Gaddaa fi gammachuutti wal faanaa nu yaabbate obboleeyyan keenya nu mara kenna. Rabbiin sabrii imaana nu maraaf haa kennu jechaa bakka jirtanitti obboleeyyan kiyyaa kan aalii taatan kan hiriyaa taatan gamaa gamanatti funyoon islaamummaa waliin nu hiite rabbiin nu maraa yoo sabbarsiisu. Obboleessa keenya mucaa qaalii mana rabbii keessaa hin baane salaan isaa saf awwal irra katahe of qofaa miti daa'ima isaa qabatee nama masjiida hin dhabamne musiibaan xiqqoon seexan xiqqaan nu harkaa fudhatee galaanatti nu harkaa dabarsee gaddasan keessa jirra obboleeyyan keenya. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kan akka beektaniif hawaasa keenya bakka mara jirtaniif inshallah namni kuni daa'imman 4 haadha manaa waliin nu mara irratti dhiisee fuula rabbii deeme. Kanallee inshallah yoo rabbi jedhee walitti baanee dubbanna. Akkuma beektan guyyaa iidaa irratti illee inshallah waan dalannu hin dalanna. Ufafotti illee yaada badhaan akkaataa gartanii ilmaan tana yataamaa kana qarqaaru inshallah waliin haasofna. Rabbii warra san nu haa godhu nu yaachisti wanni martinu. Jazakumullahu khairan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Gadda kana kabiyyaallee abbaa haatis rabbi sabrii isinii haa kennu jenna. Ittimaan aalii isaanii kabiyya keessa jirtan rabbi isin haa sabbarsiisu. Aalul janna rabbi isaan haa kennu inshallah. Tanuma jechuu fedha. Jazakumullahu khairan. Akkuma himamaa jiru taaziyaan as toofiqitti inshallah taa'ama. Guyyaa hadhaarraa jalqabnee amma taaziyaa taa'uu jalqabnee jirra. Guyyaa borus inshallah akkasii guyyaa kaan iida oollee yoo rabbi jedhee asitti dachaanaa. Awwaalchi ammoo Barnesville akkuma dhaamaa jiran sa'aatii 4 waaree boodatti namni martinuu inshallah irra waliin haa hirmaannu isiniin jenna. Galatooma inshallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.